breaking news isin dhufe dafa video kana walii dabarsa like godha comment godha ega mootummaan Turkiidha president Tayyip Erdogan ammaan tana zaman tana Ethiopia fi Somalian akka walii galanii jiran ibsee jira kuni akkuma video maduratti isinime prime minister Abiy fi presidentin Somalia Hassan Sheikh Mahmud Turkey dhaquun isaanii akka gartee isaan lame walii galuuf deeman ibsite jeetiin dubbadee ture dubagaa ibsi kuni ibsa duraati walga'iin tuni ammaan tana xumurte president Tayyip Erdogan Ethiopia fi Somalian inumaatu gartee yaa'ii amata dheeraa deemaa turte tana walii galuu isaanii nuutilleen hedduu gammanne. This is an historic agreement jeeti ammaan tana ibsee ture dubagaa wanni tuni biyyoota lachuutuufu gammachuudha baga gammaddan baga gammanne jenna akkasumas Egypt bikka seentu halaallattu rakkoonni siidhaa rakkooteen nyaamiti.